Kiyyaarratti bahuudha wanti galee wanni tokko dhufee taanaan lubbuun kiyyaarratti bahuudha. Sida santaatiin bakka jirtu himinatti eessa jirtu sodaatiin waa tokko. Lubbuun keessan siima. Amma kana sodaata osoo na jaalalleen si jaaladhutu akka kana na sodaachise. Namni kun Oromoon tun nama raftee bultu nama ol jaalattu fa'aa keessaa waa adda baasuuf rafanii buleen. Namni tokko balbala kiyya fuulduratti suuraa dhuma kaanii kun obboonii nas jirtu jedhan bakka siif galee anaaf si adda baasan. Kanaaf jennaan kanaafin siif hin himne barlubbu. Ani waan akkas akkasii dhaadhaafee jee hin deemu waan akkas akkasiitiif. Wanti ni hinjuu jechuun waa tokko hagan ijaan argutti namni hoo barbaade afaaniin illee jee wanni barbaade hoo dhufellee gara duubaadhaa hin deebi'u sii galeen. Jechi namaadhaa jechuu adda nan baafna jecha namaatiif abadii galee jechi namaadhaa hudu duuballee nan deebisu fuulduratti illee nan oofu jechi namaadhaa waan mataa kiyyaan allan tahin jecha namaatiif jecha bakka dhimmiqi hin jiru. Riyaadiin jira. Riyaad keessa eessa jirtan ani jedhe malee riyaadiin jira. Ishii bakka ifa riyaaduma jira. Riyaad amma guddaadha eessatti si beeku kan ifa riyaaduma. Fakkee anillee magaalama guddaa akkanadha. Anatu mushawara qabee si bira dhufee kara mana kiyyaa si fudhadhee deema. Ishii bakka bareedaa ta'ee jira. Kazaan jechuun amma baatee. Garuu si gaafadhee hoo ani heddumadhaan. Ani heddumaadhaas si gaafadhee hoo jechuun heddumaadhaas si gaafadhee hoo jechuun ifa olishee waa tokko illee si gaafanne sumaanan bakka ati wahii ammaadhaaf jechuu namni onnee si kajeelaa jiru jira moo hin jiru ana malee jechuu namni onnee keessa qabdu namni onneen kan keessi kajeelaa jiru. Ati osoo namni biraa onnee kiyya keessa jiraate ani jaalalan siif qabu akkana baasee dubbadhu siif galee. Ani suma qabu jechuudhaaf ani beekimmoo ani beekadhula ani haga ammaadhaa jaaladhallee hin beeku sirratti jalqabuu fi'atti hoo kan nagattee deemtu tahee na cabsa jechuu namni jaalatee hoo dhabe hedduudha miidhama ja'anii miidhamuun barbaadu duraadhaan gaafachuu barbaadeeti baran. Shoddee ko ummata asirra jiran kana ilaali ummata nu daawwatan kana ilaali jaalala keenya ilaali kana hunda bira darbee ani si miidhuudhaaf hin barbaadu siif galee. Ati nama ganaa kara fuulduraa ifatti waan baay'ee arguu dandeessuudha. Siif galee ganaa bakka hedduu nama ga'uu danda'uudha. Ani si miidhuudhaaf yaadullee onnee si miidhullee hin qabu. Ishee bakka akkasummaa hoo ta'e bareedaa bakka. Waan na gaafatu. Maaliifini Doominaan na gaafatu. Namni takkaa fakkeenyaadhaa fi jette dubbii namaatillee kan dhageenye jechuudha. Jette namaadhaa badaadhaa dubbii namaadhaa jechuudha. Si galee namni waan barbaade haajuutii waan afaan namaadhaan dhagahanii gurra namatti hin kennanii inni tumu haa tumuuti jechuun dibbeedha waa dhahuuti zimjaniitu malaalan harka namaa jala hoo wanni namaa jala hoo deeman jechuudha. Rakkoo afaan namaa jala hoo deeman rakkoodha. Shoddee kiyyaa ani wanti naan jettu dhagaa malee waan namni biraa naan jedhu hin dhaga'u. Jaalala keenya gidduutti waa'ee keetiin dhaga'uu qaba malee waan nama biraa dhaga'uu hin qabu. Siif galee? Ishee bakka akkasummaa taanaan bakka bareedaadha. Nama nu qabdas. Ishee bakka tole. Waa si gaafadhu? Gaafadhu. Ati takka kanaan dura dubartiidhaan si jaaladha jettee ni beektaa? No, ani isa TikTok kanarratti taphaadhaan jee malee waa keessaadhaan deemee jaaladhallee hin beeku jeenillee hin jiru jechuudha. TikTok kanarratti dhugaadha waliidhaan nan taphadha. Garuu hin jiru bakka. Anoo. Hee? Anoo. Anoo jechuu akkam? Anoo. Moo anaadhaan hin jettu? Si jaaladha malee si hedduu tokko si jaaladha. Si jaaladha naan jedhi dubartii takka hin fedhu sirratti si jaaladha naan jedhi amma kana qalbiin kun haa gammadu.
Si jaaladha kanaan booda dubartiin jaaladhu jirtu kanaan durallee kaniin jaaladhe hin jirtu jedhu. Sin jaaladha. Asiin booda dubartiin jaaladhullee hin jirtu. Kanaan duras kaniin jaaladhe hin qabu. Kanaan duras kaniin jaaladhe hin qabu. Booyyee bareedduu irratti hin jalqabe. Habibi bareedaa ko shoddee kiyya hunda caalaa ko my king ala raasi. Kuno ani la dhiira akka kanaatti hin barbaadaa ture. Dhiira konfidensii qabu. Wantiin ani fedhu naaf godhu jechuudha. Dhiira ani wantiin jaaladhu kan naaf lubbuu isaatu naaf wareegamuu fedha bara. Siniif galee? Shoddee kiyya. Bagiinsi argadhe. Anillee bagas argadhe. Amiin. Kanaan booda wal dhabuun hin jirtuumi? Asiin booda wal dhabuun hin jiru. Habibi. Yaa ilaahi. Baqa takka ani ijoollee shawaa fi walloon gizee wal fuudhan argee hin beeku. Anaaf shoddee irratti ni jalqabama. Riikardii cabsuu qabna. Shi. Waan kana jechuun baqa. Mee isinuu akka agab gammadan mee ijoollee mee gammachuu. Marra. Si jaaladha caalchisee si jaaladha jechuudha. Wii shoddee kiyya. Karaam naaf galatoomi karaam keenya. Shoddee. Wayye. Ati Arabiffanii beektaa? Hin beeka afaan Arabiidha. Maaliif jenaan ani fati amma fakkeenyaaf hojii tokko uummanni hojjechuu qabna biyya Suudii keessatti kun Oromoon nu deeggaruu qabna Oromoon nurraa bittuu qabna afaan Arabiffaa immoo yoo beekuu baattee akka barattuuf fedheetinanii ni beektaa. Ani fati uummata hin beeka afaan Arabii. Wayne mi maaluma si godha mi maaluma godha. Warri Suudii jirtamee na dubbisaa beekara keessatti waan ta'een order godhaaf yommuu makan wanni ittiin enjoy godhu jechuudha. Dhugaa nyaachaa na taasa'u. Ni jiraami waan ittiin yaadatu sun taane waan jaalala keenyatti mi'eessinu wayi. Naa barreessaa keessa dafa WhatsAppidhaan warri waa ta'e order gochuu dandeessan. Warri kun immoo hin barreessina. Shoddee kiyya mee waan ta'e kennaa fi mee maaliif cal jettanii teessu? Shoddee. Weeni lubbuu akkami yaani. Riyaala kuma tokko miti jechuun 10,000 haa ta'u rakkoo miti. Ani wanni inni fedhu isaaf gochuun waa takkalee natti wanni jedhu. Habiibti. Hingaa habiibti afaaniinuu jechaa jirta galatoom ulfaadhu hedduu si jaaladha. Shoddee koo ishee amma booda jechuudha. Uummata kanatti gaafa dhufnu waan gaggaarii finnee fi dhufuu qabnaa sagantaadhaan dhufuu fi qabnaa akkasimi waan nurraa fedhan uummanni kun. Abshir akkasiidha goggoona. Bakka akkasitti yeroo amma fakkeenyaaf ati ganama natti fakkaate kilaabii bantu ganama yeroo dhuftu waan gaggaarii akkam bultanii booniyyoo tiyyaallee nagaanaaf qabdi ምናምን jetteenii biraa ba'uu qabda. Okay? Anis akkasuma gizeen dhufu shoddeen kiyyaallee nagaanaaf qabaa biibiin kiyyaa akkas jedheenii ittimee haala nageenya keetillee ittimee haala irra jirtullee ittimuu qaba jechuudha. Akkasii. Ishii tole bareedaadha. Amma rafuuf deemtaaree lubbu. Xiqqoo yeroo sa'a 4 tahee rafa sa'aatiin gahaa jira. Sa'a 4 yeroo ta'e.
Shoddee wallaahi dhugumatti si jaggara na nyaachaa jirta. Maalidha? Gaaraan na nyaataa jirta wallaahi. Ay gudi. Shoddee koo. Wayye. Bakka dhuguma jaalalli Nama akkatti awwaadhee hin beeku. Nama akkatti awwaadhee hin beeku jechuun nama akkatti awwaadhee hin beeku si malee sii galee. Anillee shoddee koo yoo argite ta'e wallaahi ani takka eebeluu koo jedhee namaan waameen beeku ani tiktok kanarratti. Bakka ana kanallee jaalala namaaf. Hagam har'a geessu takka reekkatti nama waamtee hin beektu ati. In beeku ani hin beeku eebeluu kiyya jedhee nama yaamee hin beeku amma shoddee kiyya ani bar jaalala siif qabu si ibse namni jaalala ofiisaatiin na jaalatu naaf ibsa bara ani takka nama jaaladhee jira jedhee himeen beeku namatti siif galee lubbuu garuu siifin himee yaani bakka si jaaladhe bakka jaalalli jaamaadha jedhan kun namummayyuu argaa hin jiru anis malee waanta kanatti mul'achaa jiru. Ati nami si hidhaa sin jaaladhaa sin jaa jiru jira moo hin jiru jechuu nami ati jalaa kaasaa hin jirre sin jaaladha sin jaati nami ati itti dhiifte jira moo hin jiru yeroo ammaa kana keessa. Namni si jaaladha naan jedhu ani garuu ani wanni isaan natti haasa'anii naan galu jaalalli isaan natti jechuudhaa fi yeroo ammaa kana keessa jechuu mungkin dhiheenyuma kana keessa namni sin jaaladhaa sin jechaa jiru hin jira moo hin jiru. Jiraachuu danda'a beektaanii waan qalbeeffadhu nama qalbiin tiyya bakkin ani jaaladhe san nafeeti malee kan na jaalatan sana isaanii nu yaadadhu yoo natti manis waan naan jedhan yaadadhu jechuudha. Siif galee suba bakka qalbii tiyya suba bira jirti malee warroota akkas naan jedhan sani dubbiin isaanii turan. Shireema wal argachuu keenyatti maal fa'aa dhaga'amaa jira har'a walitti dhufuu keenya gastii kanarra. Gasoo. Maal qaba? Wanti akkasitti yaamamu akka warra shawaatti jechuudha. Akka warra shawaatti si yaame dhiifama. Lubbuu. Ani hedduu takka gammadee jira. Dhuguma sitti mala. Hedduu takka gammadee jira. Habibi kiyyaa naaf jiraadhu. Kana boodas akka waliin umurii dheeraa waliin jiraannu abdiin qaba. Agoonaa garuu numan si ilaalaa. Akkis jaaladhu kan immoo miiran siif qabu sitti himnee maaliif ni hin callisee guyyaa tokko yoo ni dhugumaan yoo ni isa jaaladhe guyyaa tokko inuma walitti nu fide rabbiin jedheetu man keessa kiyya qabadhee taata. Har'a immoo rabbiin ofee kunoo mana kan kuusi fide nuti lamaanuu wal jaalala like siif galee qalbiin keenya wal feeti waan ta'eef rabbiin walitti nu fide hedduutti akka gammade. Baranillee akkuma sanidha ture baranillee akkuma san ture. Akkasuma na jaalatan turteemi? Akkasumas jaaladhaa turanillee. Rabbiin argita rabbiin bar warra wal jaalatan kana karuma fe'eenu haa ta'u inuma wal bira fide argite waliin dhabsiisu bakka onnee qulqulluu wal jaalatu sana rabbiin inuma wal biraan ga'a akkuma fedhettu haa ta'u nuti hamma walitti immoo sodaannee alaalumaa wal jaalachaa turre. Har'ammoo rabbiin akka walitti nu taasise. Anis jaaladha uma barbaadeeyyuu ta'e lubbuu maaf dachii jalallee hin seenne si jaaladha baqa. Anillee si jaaladha. Anu arkiteemi gala akkana mana godhu arkiteemi akkasitti laafachuu jiru wallahi. Wayne yaa rabbi kiyyaa. Naantee garaa nama dhukkubsitanii miti warri kan wanteedha kuni. Goyaa nama niin bu'amoo niin kolfamoo akkamiin godha. Gammachuu keessa wanni ta'e natti dhagahamu jira. Ati gammadi bakka hanillee gammadaa jira atillee gammadi bakka gammachuu kan kee ibsadhu. Harka sabbaanti harka tiidala. Harka sabba. Haati si deesse umuriin ishee haa dheeratu. Haati si deesse umuriin ishee haa dheeratu.
haganti inshallah haganuti shi haga sideesse anaaf hagas Annu wallahi. rabbiin anaaf si qopheesse jechuudha si gari haadha sideesse san immoo rabbiin inshallah Irraa kaafadhuun nu jedhuudha. umurii shi dheeressee nama deemillee galata galchuuf rabbiin haa taasisa. Aamin bareedduu koo aamin. Ani kun hundi jaalaluma siif qabu. Ini shoddee kiyyaa. Maal viidiyoo jettan inaante viidiyoo humnatti mijjatu malee baran viidiyoo nan baha ture maal taatan hinde? Imbaa hubataa itti mijatu naan mijatu jedheera bari yeroo takka dubbatee jira. Ani abbaa mana kiyya irraan cinqina. Gaanaan kutuwaalee miti Maal taate? Wayini. Ani dhugaan ani hedduu takka cinqama bakka isaa jechuun ani cinqamaan jira.